Barsiisaan siif maali? Abbaa koo ta'edhu barsiistuun immoo haadha koo ta'edhu. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Akkan jirtu daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jecha kun qophii galata barsiisati. Qophii galata barsiisaa keenya har'aatiin ammoo namoonni akkamiin barsiisaa ofii galateeffatuu fi akkasuma immoo barsiisaa ofiitti yoo mufatan yookaan mufachiisan akkamiin dhiifama gaafatu jechuun qophii isiniif qopheessineedha. Qophicha qopheessuun kan si waliin turu Allalisaa Dabbabaatii gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaash na waliin jira. Isin hanga xumura qophii keenyatti nu waliin bu'aa. Galatoom ulfaadhuu hayyamamaa ta'uu keetii fi mee walaa bar. Ani badhaasaa yaa'ee Mojoon jedhama. Maqaan koo Kaleb Gazaan jedhama. Solomoon jedhama. Fukaaduun jedhama. Maqaan koo Leencoo Eebbisaan jedhama. Maqaan koo Abdurrahmaan Dafiidhama. Maqaan koo Baayisaa Lammaan jedhama. Maqaan koo Amtiqoo Zinaabuun naan jedhani. Goshuun jedhama. Barsiisaan siif maali? Barsiisaan abbaa koo ta'edhu barsiistuun immoo haadha koo ta'edhu akka sanaaf. Barsiisaan naaf ijaan ittiin addunyaa kana arge jechuun danda'a. Madda qaroominaatii waan hundumaadha jechuun danda'a. Waaqa gaditti. Sammuu keenya homaan baannetti kan gara barsiisaa dhannu achi immoo waan baay'ee barannee gallaa akkaataa itti namni nama ta'u jechuudha. Namni dhalateef nama hin ta'u baratee dubbisee sammuusaa kana bal'iseetti kan ittiin nama ta'u. Kanaaf barsiisaan jireenya koo keessatti gahee guddaa qabadhe yaada. Barsiisaa jechuun bu'uura waan hundumaati. Bu'uura gaafa jennu barsiisaan tokko har'a kana namni gurguddaa jedhamee bakka gurguddaa jiru yoo barsiisaan qixxaan qabatee yoo barsiisaan rileeshinii gaarii qabaate kanaafuu barsiisaan akka bu'uuraatti yoo ilaalamu jedhama. Barsiisaan anaa fi abbaadha. Gorsaadha. Madda beekumsaatti illee jechuun danda'a. Hundee keenya jechuudha. Barsiisaa jechuun nuuf waa maraa beekte jalqaba irraa hanga sadarkaa as geenyu kanatti barsiisaadhaan malee kanaaf barsiisaan nuuf waa hunda waa mara dhiyeessuu danda'an. Barumsi hundee guddinaa akkuma jedhamu barumsa hundee guddinaa kana immoo kan fide barsiisadha. Kanaaf barsiisaan waan baay'eedha jechuudha. Beekumsa akkasumas immoo barsiisaa jechuun kalaqa. Barsiisaan anaaf waan hundaadha. Maaliif barsiisaa jechuun dhaloota qaraa. Barsiisaan dhaloota qaruu keessatti gaheen isaa olaanaadha. Biyya kana keessatti biyya dinagdeedhaan biyya beekumsaan dagagde hundeessuu fi uumuu keessatti barsiisaadha jechuudha. Barsiisaan abbaadha. Abbaa nu guddisee asiin nu gahee yoo jenne ittiin affarruu jechaadha. Barsiisaa kee keessa yookaan sadarkaa barnoota kee keessatti dur dallansiiftee amma immoo siif galee namni dhiifama gaafattu jira? Barsiisaa Tabsaa'ee Yaazaachoo jedhama. Tole mee sadarkaa barnoota kamitti si barsiise? Kutamaa tokko hanga afurii na barsiise. Yeroo si hojii manaa hojjechuu dinnaan na baasee girgiddaa dhiibinaan jedhee na reebe. Garuu yeroo si baay'een itti aare akkuma nani baruuf nama ta'uufidha inni akkana godhee. Mee barsiisaa kee girgiddaa akkas dhiibsisaa ture sana waan namni naaf akka inni sin goosifne beektee guyyaan ati itti dhiifama gaafatte jira kanaan duraa ta'u guyyaa har'aan hin gahin. Yaa'u carraallee argadhee hin gaafanne amma ammaatti otoo argee gaaffee nan hawwaa ammallee. Dallanuun kee dogoggora moo sirriidha? Dogoggora kooti. Malee dogoggoruun qabu balleessaa kooti waan ta'eef ittiin akkanani nama ta'uufidha. Inni na reebe malee akkanani miidhamuufidha miti jechaadha. Tole mee dhumarratti immoo galateeffadhu barsiisaa. Barsiisaa baay'ee si galateeffadha lafa jirtutti ulfaadhu ammallee waaqni carraa guddinaa siif haa kennu jedhaan. Ayyee ulfaadhu galatooma. Eshi galatoomaa seenillee. Barsiisaa baay'een dallansiise. Barsiisota galateeffadhullee barsiisota baay'een qaba. Mee sadarkaa kamitti si barsiise barsiisaan ati dallansiiftee har'a immoo dhiifama gaafattu? Tokkoffaa barsiistuu Zinnaash jedhamtu jirti elementariitti. Sadarkaa elementariitti. Mee maal irratti mee kanatti dallansiifte mee nu yaadachiisi seenaa isaa? Yeruma kutaa torba ol darbu jaalalli na qabu eegalee sanumarraan barumsarraa fagaadhee bakka
Barumsa irraa fagaattee hojjettu beektaa amalli kan keetillee hin badaa waa meeqatu jijjiiramaa hirmaannaa hin dhiistaa waa baay'ee dhiista waan ta'eef Jaalalli si fudhatee deemeetii barsiiftuu na fudhatee naan bade bakka barsiistuu bakka wal dhabnee naan rakkattee maaf jaalatta siin jette barsiiftuu? jechuun jaalachuu kiyya san hin beektu kaashiin barnoota irraa fagaachuu kiyya beekte waan ta'eef sanii fi yeroo sanitti wanti namni naan jedhullee gatii na biratti hin qabu. Kanaaf barsiistuu san illee hubachuu hin dandeenye akkasitti barsiistuu san ofitti gaddisiisaa ture bakka isaan eegassan gahuuf hin dandeenye waan ta'eef kanaaf natti dallanaa turanii akka narraa baratanii barbaada. Mee haadha geessuti amma bakka jirtutti dhiifama gaafadhu asumaan galateeffadhu. Barsiistuu tiyyaa Zinnaash Bariyee akka haadhaa jechuudha. Bakka haadha jechuun hin danda'ama. Maqaan yaamte waan ta'eef yeroo sanitti akkinoo asuma fuuldura kanatti uummatuma kana fuulduratti dhiifama naa godhi dhiifama guddaa naaf godhi jechuun hin barbaada. Digirii yeroo barachaa turedha. Asirraan beekti ture. Tole mee maal irratti hidhamee ati mee kan barsiisaa kee dallansiifte? Yeroo sana assaayimentii wayii hojjennee turre garuu wanticha waan sirriin hojjedhee dogongora hojjette naan jedhe sun booda namoonni gaayidii irraallee wantoota sana argatanii jiru na waan sun dogongora naan jedhe sun booda qabxiin irraa kutee ture. Ilaalcha biraa of keessaa qaba jedhee yaadeen inna sun booda itti dubbadhee amma garuu araaramnee irra baay'ee walii galaa jirra amma nan dubbisa karaa ta'uun argellee. Dogoggora kee kanatti yoomidha kan gaabbite beekte? Eega mana barumsaa xumure. Tole mee egaa barsiisichi mee egaa asumaan dhiifama gaafadhuuti galateeffadhu. Maqaa isaan garuu barsiisaa koo guddaa galatoomii dogongora yeroo sana uumeef baay'ee of ceepheeranii innaa isinillee dhiifama naaf gochuu keessaniif gammadeen jira galatoomaa. Maqaa isaa yuuna yaadadha. Barsiisaa fiiziksiiti. Abdurramaan jedhama. Eessatti si barsiise? Kutaa naannoo 9-10 fiiziksii nu barsiisaa ture. Naa yeroo sanaan sababa wayiitiif adda kutuuf barumsa koo adda kutuuf murteessanii naannoleetti na deebisee bara sana nda'ume semesteera tokko addaan kuteen inni mootu obboleessa isaa wajjin waan barannuu fi na jajjabeessetti na deebisee. Barsiisaan kun egaa si haa dhaga'u mana barumsaa irra jirus yoo yaadatte ta'e nuuf kaasitiiti. Barsiisaa kana mee dhiifama gaafadhu si galateeffadhu. Barsiisaa Abdurrahmaanii lafa jirtutti nagaa ta'ii. Yeroo sana wallaalummaaf jedhee waan baay'ee dogongoruuf yaadan ture. Ati immoo sa'aatii sanatti fuuldura koo garee koo ilaalte barumsa kana adda kutuun qabdu dubbistee qorumsa kanas qoramuu qabda jettee na jajjabeessite. Yeroo sanatti akkas gochuun koo sirrii miti. Ati immoo na gorsuun kee sirriidha. Kana mana barumsa Waajib Laalloo jedhama gara Asallaa garasitti. Ammas immoo achoo jiraata nageenya koo achumatti isaa ga'u jedha. Barsiisaa tokko jira. Barsiisaan suni waa balleessin naanna'e. Faazariin koo barsiisaa ture. Kanaafuu isa wajjin ol beeku. Kaza faazariin koo kun mammaan hin jiru boqotaa seeraa isaa hubatee fi ati akka abbaa keetiin taatu yookiin gibbii jeeqxadhee naanna'e. Kaza maaltu si keessa galchee jedheeni akka manaa caqutu ni dhaabadhu dhiiseen bira darbe isheen irraanfadhu. Barsiisaa kana akkasitti sitti dallanee mufachiisuusaa maaltu sitti dhaga'ama? Akkamiin dhiifama gaafatta barsiisaa kee? Akkamiin immoo galateeffatta? Barsiisaan suni baay'ee inni dunna qabaatee tun ta'in anumatti miira keessa galee malee inni akka ijoollee isaatti ni ilaala. Waan addaan irratti mufatee miti anumatti miira ijoollummaadhaanii amma naacaqee bira darbe malee. Barsiisaa Darajee Jibaat kanaan dura Beenishaangul aanaa godina Matakkal keessa kan hojjetu amma immoo Finfinnee sulultaa jira. Dhiifaman jedha. Barsiisaan mufachiisee hin jiru dheeyyaadha. Isuma dhugaa dubbachuu fi naannoon itti dhaladhe baadiyyaa waan ta'eef barsiisaa jaallachuu keessa baane akka inni mana kiraa hin kaffalleef iyyuu fudhannee gallee mana keenya turuudhaan ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5 mana keenya turuudhaan amma haala mijeeffatutti isuma dhugaa dubbachuuf akka maatiitti namoota wajjin hin jiraadhuudha. Akkasumallee sadarkaa mana barumsaa elementarii amma sadarkaa lammaffaatti amma mana barumsaa koo xumurutti na gorsuudhaan na jabeessuudhaan namoota baay'ee galateeffadhu. Carraa kanatti fayyadame baay'ee ulfaadhaa galatoomaa kanan jedhu barsiisaa Yaazee kan jedhamu akkasuma barsiisaa Takilee kan jedhamu
Na barsiisuu bichaa miti lafa narra jirullee ga'uudhaan na gorsuu na jabeessuudhaani baay'ee ulfaadhaa galatoomaa ittiin jechuu barbaada. Akka kanaa utuu babal'ate gara fuulduraatti gaariidha jedhee yaada. Innis maaliifi an ammasuma dhugaa sitti himuu fi karan itti barsiisaa koo galateeffadhu yeroo baay'ee yaadaan ture. Kanan bilbileellee isaaniin thank you ittiin jedhu jira. Isaanillee mammaatti kan naa bilbilan jiru. Carraa akka kanaatti Carraa kanaanii yoo bilbila isaanii qabatte ammayyuu galateeffachuun ni danda'ama. baay'ee dinqeedhaan immoo. Nagaadha mini? Nagaa galatooma nagaadha. Carraa kanatti fayyadamee akkuma dhuunfaadhaan kana dura galatoomisiin jechaa ture. Har'a immoo carraa miidiyaa argadheen galatoomii ulfaadhu barsiisaanii anaaf abbaa kootii addumaan barsiisaa Takilee Dimbaashaa nama barumsa guddaarraa baradhee nama har'a ga'uu koo yookaan bakka kana ga'uu koo keessatti iddoo guddaa qabudha. Galatoomii ulfaadhu naa jiraadhu sin jaalladhaa jechuun barbaada. Baay'ee si jaalladha baay'ee galatoomati. Tole mee barsiisaa karaa hojii miidiyaa qophii galata barsiisaa jedhuu fi dhaamsi isin qabdan maali? Carraa kanaan barataan keessan isin galateeffachuutti maaltu isinitti dhaga'ama? Carraa kana dhaga'uu kootti baay'ee guddaa natti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Obboleessi koo kuni satinaa biratti ijoollee irratti ijoollee isa guddaa biratti nama guddaa. Jaarsa. Nama beekaan nama hubataadha. Nama guddaa jaalladhudha baay'ee jechuun jira waa'een barsiisaa. Yaada keessaniif galatooma ulfaadha. Galatoomi barsiisaa naa jiraadhu siin bilbilaa. Gammachuu maaltu sitti dhaga'ama? Carraa kan argadhee barsiisaa koo galateeffachuutti baay'een gammada. Guddaa eebbifame. Galatooma ulfaadha. Ulfaadha. Hundi dhiifama gaafadha. Sadarkaa kamirratti mee warra ati dhiifama gaafatu barnoota isaan si barsiisan? Jalqaba irraa kaasee hanga haaskuulii hanga pireparaatootitti barsiisaan ani mufachiif ni jira yaadu. Mee kilaasii taa'uu diddeeti moo barsiisan immoo hojii manaa hojjechuu dinnaan kan sitti mufate akkamitti mufachiifte mee? Waan hundumaa mufachiisan kilaasiillee xiqqoo ilma ta'a. Ijoolleen ni jirti miti saayibban ni jiraniiti. Ganama dhufneetiin maqaa fa'aa taraa tokko maqaa ergaa waantee booda moorarraan deemneetiin mana fa'aatti buna dhunnee fa'aa deebina ofiitti. Barsiisaan moorarraan nu argee fa'aa nu adabu nu tumuu fa'aa danda'u. Kana waan ta'eef sadarkaan barnoota ani itti barsiisaan mufachiifne hin jedha yaadu ani. Gaabbitee mee mufachiisuu keetiif? Baay'ee. Mee barsiisonni sun haa dhagaaniiti waa mitiiti dhiifama naa godhaa jedhii dhiifama gaafadhu achumaan immoo galateeffadhu. Abbaan kiyyaas barsiisaadha beekte ilma barsiisaa taateetiin barsiisaan galateeffatu jechuun immoo hin taatu waan ta'eef duraan dursee barsiisonni hunduu bakka jirtanitti galanni daangaan qabni isaaniif haa ta'u jedha. Itti aansuudhaan ammoo ani ammoo barsiisaan hin galateeffadha akka addaatitti miira addaa keessa nagalcheetti hin galateeffadhu mana barnoota sadarkaa lammaffaa qophaa'ee na baatu barsiisaa Caalaa jedhama. Caalaa Girmaa jedhama. Isa baay'ee addatti galateeffadha beekte maalidhaafi xiqqoosi sa'aatii kutaa 10tti yennaa qormaatamutti ani yeroo hunda yeroo na arguan alatti na arga beekte diidatti na arga badheerratti na arga waan ta'eef ani ammoo barsiisaan san gaaf tokko naamee itti koottu naan jedhe Abdurrahmaan koottu baay'ee barnoota isaatiin illee na fedhallee anis ni fedha barnoota isaa ingilifa barsiisaa waan ta'eef jechuudha. Koottu naan jedhe naamee addatti jechuudha. Barataa akkana ibalee kana beektaa hin beeka. Barataan sun bara hin gaddaa ani qo'adhu naan jedhee akkuma kana waamee qo'adhu jedheetiin qo'atu dhabuu isaatiin baran ammoo kararra na argee naan kararra na ilaa gora. Ani ammoo akka akkati kararra na ilaa gortu hin barbaadu waan ta'eef akkas akka hin taane qo'adhuuti barnoota kana iddoo kanatti akka qabxii gaarii fidee dabartu wanti sun hagammaa na keessa hin baatu waan ta'eef barsiisaa Caalaa Girmaa Caalaa Geetaachoo dhiifama Caalaa Geetaachooti baay'ee galatoomin jedhaan. Jira baay'ee malee. Sadarkaa barnoota inni itti si barsiise hoo kamirratti? Fakkeenyaaf kanan yaadadhu akka carraa kutaa 9 ta'eetoo barsiisaa tokkoon akka carraa waa wayitirratti waan xiqqoodhumarratti walitti buunee turre jechuudha. Innaa barsiisaa sun yeroo sanitti baay'ee aaree ture beektaa
Na amma garuu barsiisaa sana odoon arge sirrittan dhiifama gaafachuu barbaadaa jechuudha. Dhiifama gaafachuudhaaf yoomirraa kaasteeti eegalte keessa kee keessatti toon argee dhiifama gaafadhe guyyaa tokko toon argadhe jettee yaaddeen beektaa? Sirritti fakkeenyaaf kanan waa'ee barsiisaa sirritti kanan bare ergan yuunivarsiitii galee jechuudha. Adeemsan keessatti waa'ee barsiisaa sirrittan baraa dhufe beekta. Barsiisota yeroo elementariitti na barsiisan yeroo haayiskuulitti na barsiisan yeroon yaadadhu kutaa ergan yuunivarsiitii galee waa'ee barsiisaa sirrittan bare jechuudha. Barsiisaati mee mufachiiste kun hojii manaa hojjechuu dhiifteeti moo kilaasii irratti hojii daree hojjechuu dhiifteeti moo maal irratti? Yeroo sanitti akkam ture qabxii irratti barsiisaadhaan kan wal lolle. Kana jechuun qabxii wayii kan eegsina godhe barsiisan. Kanaaf qabxii sanii maaliif akkanatti eegsina goota jedhee tanan kitaaba wayii fuudhee itti agarsiise. Yeroo sanitti amma barsiisichis maybe namoota baay'ee wanti ta'e biiziisa godhee ta'uu danda'a, aaree ta'uu danda'a, deemnarraa naan jedhe. Achumaan barsiisumti kun maaliif akkana naan jedhe jedhee tanan aare. Aaree tanan dareetti keessatti ol seenee maal godhee akkas garagareen taa'e barsiisarraa achi garagaree. Achumaan natti aaree kottu bahi jedhee daftara kiyya fuudhee achi lafa godhee raawwatee bahi gadi naan jedhe. Akkas gochuu kootiif garuu baay'een gaabbe. Akkas ta'uu hin qabu sila sa'aatii sanitti. Kanaaf yeroo sanidha jechuu barbaade tanan. Ayyee barsiisaan kun mee haadha ga'uutii carraa kanaanii dhiifama gaafadhuuti asumaanii waa mitiiti akkasuma immoo galateeffadhu. Tole barsiisaan kun barsiisaa Geetuu jedhamu. Ammaa fi odoo amma ta'ee baay'ee waan akkasii gochuu hin qabu. Kanaaf dhiifama barsiisaa kooyii barsiisaa waan hundaadha. Barsiisaan beekumsaa barsiisaan bu'uura waan hundaati. Kanaaf dhiifama guddaa jechuun barbaada barsiisaa Geetuudhaan. Yeroon dabarsu barsiisaan natti dallana. Natti dallanuun barsiisaa suni waan biraaf osoo hin ta'in anaadhaaf. Maaliif ani yeroo kiyya kabajee akkan barnoota irratti barnoota qulqullinaa barnoota eegee barnoonni akkana jala hin darbineef akkasumas immoo barnootatti akka barataa cimaa ta'ee bahuudhaaf kan barsiisaan natti dallanii akka nani cimaa ta'u gargaaraa ture jechuudha. Mee sadarkaa kamitti si barsiise barsiisaan kun? Ani barataa kutaa 5 ta'ee akka carraa ta'ee daandii miilaan deemamu dheeraadha kanan deema turu biyaansi sa'aatii tokko akkas kanatti fudhatu yoo kanan deemee baradhu yoo ta'e isa keessatti yeroon dabarsaa yeroo maaf dabarsaadhaan barsiisaan natti dallana sana ta'uunsaa garuu anaaf ta'uusaa eega hubadhee boodatti taankiyuu ticheer jedhee kanan galateeffadhe ta'uusaa. Daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa qophiin galata barsiisaa keenya har'aa egaa kana fakkaata. Qophii galata barsiisaa keenya har'aatiin immoo namoonni barsiisaa ofii galateeffachaa akkasumallee warreen mufachiisan immoo dhiifama gaafataa turaniiti jiru. Egaa daawwattoota keenya torban immoo qophii birootiin hanga deebinee wal arginutti nagaatti nuuf tura.